jajjabeewwan saba waraanni bilisummaa Oromoo falma uummata Oromoo duumessa garbummaa jala baasee bilisummaa gonfachiisuuf taasisaa jiru. Zooniilee maratti injifannoo milkiin diina akka baalaa harcaasaa jira. Irreef gaachanni saba waraanni bilisummaa Oromoo zoonii Kibbaa, Cibraan, Jaalladhi Gammadaa, Risaan Gaar Cilaaloo daandii godina Arsii Lixaaf baa wal qunnamsiisa. Daandii guddichi irratti ta'ee loltoota Impaayir Itoophiyaa dhukkee nyaachisee jira. Haalum kanaan kalees fuulban 28,2024 albuudonni egeree Oromiyaa warreen gatii jajjaboon lubbuu isaanii saba isaaniif hin qusan woboon aana munneessaa gandaamuu dhimbiibbaa daandii guddichaana eebanasiif munneessaa wal qunnamsiisirratti atteedhu diina isuusu tokko yaa tarkaanfattee irra fudhateen idduudhaaf madoona dabu konkolaataa sojiinal godhee jira. Itti dabaluun jajjabeewwan zoonii lixa godina Wallaggaa aana saasigaa fi bantuu keessa guyyaarraa barraaq buru arbaatiin moora diinaa cabsuun du'aaf madoona dabee jira. Aana eebantu bulchiis magaal Qeelloo gidduu gootichi waraan bilisummaa Oromoo waraan faashisti PP du'aaf madoona dabee injifannoo milkiin goola. Akkasumas godina Wallaggaa saasigaaf bulchiis magaal Jimaatee keessattis fuulban 29,2024 waraan maafiyaa PP du'aaf madoona dabee mandhee diina tamsaasuun beekamee jira. Lolli adeemsifamaa jirutti fufee waan jiruuf guutuusaa akkaatuma odeessu guutuu arganneen kan isin biraan geenye ta'a. Lolli woboon taasisan bilisummaaf walabummaa jabaateetti fuuf oraa bulaa deebana injifannoon kan uummata Oromooti. Zoonii maddalbuuda fuulban 28-29 lolu godina Gujii baana waadara keessa walitti fufiinsaan taasisee moora diinaa gandoota keessatti argaman to'annoo isa jala oolche. Jaalbooree addunyaa waaqindeeffatu qaba. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo woboon zoonii madda albuudaa godina Gujii baanaa wadaraa keessatti mooraa waraana PP gandoota 4 irratti fulbaan 28-29 2024tti walitti fufiinsaan tarkaanfii fudhateen humna diinaa mooraa gandoota 4 keessaa baasuun to'atee jira. Tarkaanfii kanaanis ergamtoota Abiy Ahmed dhibbaa ol ajjeesee eeddus madeessuun loltoota biltsiginnaa 6 harkaan yoo qabu madoo ishee ammoo 5 booji'eera. Lola kanaanis meeshaalee waraanaa hedduu fi qorichoota garaagaraa hedduus irraa booji'uun galii mooraa qabsoof taasiseera. Gandootni woboon diina keessaa daaressee to'annoo isaa jala oolche ganda Booramaa Gaalessoo, ganda Darba Hidhaa Diimaa, ganda Eebbaa Hiddaa, ganda Galamsoo ta'uun barameera. Tarkaanfii guyyoota lamaan kanaatiinis injifannoo ga'u meeshaatiin waraana maafiyaa PP irratti gonfatame qawwee AK-25 PKM-1 rasaasota garaagaraa hedduu uffata waraanaa qorichootaa fi galaa waraanaa hedduu irraa boojuun galii moonaa qabsoof taasiseera. Suuraaleen meeshaalee fi qorichootaa akkasumas galaa tiksitoota barcuma Abiy Ahmed irraa boojaman sababa rakkoo quunnamtii intarneetiif yeroof hin arganne waan ta'eef akkaataan waqqabeen dabalataan isiniin geenya. Tarkaanfii woboon fudhatu itti fufa. Injifannoon uummata Oromoof. Yaana mi'eessootiidhaaf doorsisni waraan gabroonfata PP'n jabaate bal'inni isaa akka taanutti isiniif dhiyeessin. Uummata tokkaayuu fi amansiifachuuf hojiiwwan qajeeltoof sabichi fayyadu hojjechuu osoo beekanii murni biltsiginnaa Oromiyaa kutaalee hundatti namoota nagaa maqalmaan keessanitti miseensa waraan bilisummaa Oromoo dheeruu laattuuf ni soortuuf kanneen birootti maxxansuun hidhanii hiraarsuuf ajjeecha irra raawwatu. Akkuma kanaan godilli Xarargee yaana mi'eessoo haradda torbayyuu gandi baaldii jedhamtuttidhaaf doorsisni jabaachuu jiraattonni kan himan yoo ta'u qonnaan bultooti hidhati waraan bilisummaa Oromoo qabdu maqaa jedhuun qa'eef qabeenyi isaaniirra waraan gabroonfata PP'n godaanuuf hidhaanii raarfamaa jiraachuun dhaga'ama. Torbaan kan keessa namoota maqaan isaanii Alii Muummee Humaara himate Haammee Humaara. Abbaa filma Katimaan Buraleef Abdooshee Muummee dabalatee namoonni danuun kutaa garmalee dhiphoo darbatamuun hidhanii dararamaa jiraachuu har'aatti biyyoolessa Oromiyaa feeran. Keessumaayyuu uummatidhaan kan irra maallaqa saamaa jiraachuu kan dubbatamu yoo ta'u maallaqa irra fudhatanii manidhaa irra baasuun dirree waraanaatti erguufachu bootee dhabamsiisaa akka jiranis jiraattonni dabaluu rifoomsan. Godilli Wallaggaa boojii coqorsaa dargaggoon tokko waraan faashisti PP'n daandii irratti ajjeefame. Jaalacaaluu Roobaa waan qindeeffatu qaba. Halkanii fi guyyaa bibirrachaa kan jiraataniif boqonnaa sammuullee kan qabne ergamtoonni biltsiginnaa bakka deeman maratti sodaa taayitaa isaaniif hawaasa nagaa qe'ee isaarra jiraatuu fi jireenya dhuunfaa isaa gaggeeffachuuf olii fi gadi tama'u badii tokko malee sobaan yakkanii miidhaa garaagaraa irratti raawwachuu itti fufanii jiru. Haala kanaanis godina lixa Wallaggaa aanaa boojii coqorsaatti dargaggoon tokko loltoota sirnichaan ajjeefame jiraachuu maddeen dheeran. Guyyaadeen gaddaa fulbaana 28,2024 ganda Molee jedhamurra dargaggoo maqaan isaa Maamush Nabiyyuu jedhamu loltoonni sirnichaa osoo inni
daandii irra deemaa jiru qabanii badii tokko malee rasaasa itti roobsuun haala suukanneessaa ta'een ajjeesanii daandii irratti gatanii jiraachuu jiraattonni ganda Molee Arraat biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Dargaggoon kun nama nagaa hirmaannaa dhaaba siyaasaa kamiyyuu hin qabne ta'uun ibsameera. Godina Wallaggaa Jimmaa Arjoota hawaasa nagaadhaa guuruun cimeettuuf jaaliiraan gameessa bal'inni isaa akka taanutti isiniif dhiyeessi. Murni biltsiginnaa loltoota isaa golee Oromiyaa baadiyyaa fi magaalaa cufatti bobbaasuun hawaasa nagaa irratti miidhaa garaa raawwachiisaa jiraachuu irraa kan ka'e yeroo ammaa uummanni yaaddoo nageenya hamaa keessa galee jira. Haaluma kanaan godina Baha Wallaggaa aanaa Jimmaa Arjootti hawaasa nagaa hidhaatti guuruun jabaatee jira. Aanaa Jimmaa Arjoo ganda Hara Gabatoo jedhamu keessatti fulbaana 10/2024 namoota maqaan isaanii Darajjee Hordofaa, Jaallannee Olqabaa, Waaggaarii Tamasgeen Maammoo, Geetaa Yaadataa, Amaaree Tamasgeenii fi kanneen biroo hedduu ta'an badii tokko malee maqaa ilmaan keessanii fi obbolaa keessantu miseensa waraana bilisummaa Oromooti jedhuun waajjira poolisii Onichaatti gaaffii seeraa tokko malee hidhanii dararaa jiraachuu maddeen Arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Godina Walloo magaalaa Kamiseef Dawwarawaa keessatti hidhattoonni koloneel biyya Madiin hidhaaf reebichi dargaggoota Oromoo irraan raawwatame jabaateef Jaalaqa Afaan Fayyeeraa waan qindeeffate qaba. Uummanni Oromoo bulchiinsa ammeenyaa EPRDF mormuuf qabsoo taasisee fi wareegamni hadhaawaan kaffalamee injifannoo galmeessus bu'aan isaa bilchiginnaan butamuun dararaa ulfaataan tilmaama hin qabne ilmaan Oromoo deeggaraa paartii dhaaba kamuu hin taane Oromummaa isaanii qofaaf yakkamuun hidhaa fi saamicha hanga ajjeechaatti irratti raawwatamaa jira. Akkuma kanaanis kibxata fulbaana 24/2024 kaaba Oromiyaa godina Walloo magaalaa Kamisee bakka addaa Warqee jedhamutti dargaggoo sabboonaa fi hawaasa Oromoo kutaalee Oromiyaa mara biratti jaallatamummaa guddaa qabu Maamii Walloo kan jedhamu hidhattoota murna bilchiginnaa qaama nageenyaa ofiin jedhaniin magaalicha keessaa qabamee hidhamuu dabaluun dubbatan. Akka hiriyootni dargaggoo Maamii jedhanitti Maamiin nama nagaa fi siyaasa kam keessaayyuu hin qabne ta'uu isaa himuun Keleen bilchiginnaa kunis dargaggoo kana qabuun isaanii kan ammaa waliin si'a 4 akka ta'es dabaluun ibsaniiru. Oduma hidhaan wal qabatuun godinichuma aanaa Daawwee Harawaa magaalaa Harawaa keessaa kamisa fulbaana 26 loltoonni Impaayera Itiyoophiyaa konkolaachisaa baajaajii kan ta'e dargaggoo maqaan isaa Fuwaad jedhamu magaalicha keessaa qabuun reebicha ulfaataa irraan gaanii hidhuu itti dabaluun dubbatan. Akka jiraattota magaalaa Harawaarraa Oromiyaa Naashinaal Miidiyaa qulqulleeffatetti dargaggoon kun baajaajii oofuun ofii fi maatii isaa kan jiraachisu malee tuqaa siyaasaarraa bilisa ta'uu himuun gareen jiraachuu ilmaan Oromoo hin barbaanne hidhattoonni koloneel Abiy Ahimad maqaa waraana bilisummaa Oromoof galaa geessitaa fi qunnamtii isaanii qabda jedhuun reebanii akka hidhan ibsaniiru. Kaabinoot Piippiin godina Walloo magaalaa Kamisee keessatti daldaltoota dunkaana irra saamichoo raawwatamu sochiin bajaajii sugguram Jaalaqa Afaan Fayyeeraa dabalatisaa akka taanutti isiniif dhiyeessa. Dinagdeen Impaayeratii kufuu waggaa baran taalee Oromiyaa cufa keessatti maqaa gosa kaffaltii adda addaa hawaasatti dha'uun gareen saamtota bilchiginnaa afaan qawwee itti qabanii ilmaan Oromoo ofii fi maatii isaanii jiraachifachuuf jecha wantoota adda addaa daldalatanii jiraatan saamicha daangaa hin qabne irratti raawwachuun harka duwwaatti hambisaa jiru. Haaluma kanaan kaaba Oromiyaa godina Walloo magaalaa Kamisee keessatti caasaaleen bilchiginnaa namoota dunkaanota qabanii fi wantoota garaagaraa kanneen akka uffataa, kophee fi kanneen biroo daldaluun magaalicha keessa jiraatan saamaa jiraachuun barame. Fulbaana 2024 irraa eegalee bifa adda ta'een gareen saamichaaf of ijaare loltoonni bilchiginnaa daldaltoota namoota huccuu hodhanii fi dunkaanota magaalaa Kamisee keessaa qabaniin maqaa gibiraa jedhuun jetti qarshii 1,000 hanga 3,000 kaffalchiisaa jiraachuu fi namoota huccuu hodhan irraa immoo guyyaatti qarshii 200 harkaa saamaa akka jiran ibsameera. Akka daldaltoonni kun jedhanitti ergamtoonni PP kun maqaa gibiraa nutti dha'uun isa saamaniin cinatti maqaa qaraxaa fi gatii iddoo teessanii waa itti gurgurattan jechuun qarshii 1,000 nu harkaa saamaa jiru yoo hin qabnu jenne ammoo ni reebamna ni hidhamnas jedhaniiru. Dabalataan magaalaa Kamisee keessatti ergamtoonnii fi waraanni faashistii PP waliin ta'uun baajaajii ilmaan Oromoo magaalota godinichaa keessa socho'aa turaniin meeshaa seeraan alaa feetuu fi eeyyama hin qabdan maqaa jedhaniin magaalaa Kamisee seenuu dhorkamaa kan jiran yoo ta'u baajaajii ilmaan Habashootaa kan Dassee fi Kombolchaarraa dhufan waggoota 2f magaalaa Kamisee keessa socho'aa turan murnoonni bilchiginnaa kun baajaajii isaanii seera qabeessa gochuun magaalicha keessa nagaan jiraachaa kan jiranii fi kan ilmaan Oromoo ammoo ugguramuun magaalaa qarqaratti ittifamaa akka jiran dabaluun addeessaniiru. Murni maafa PP godilli Harargee haanaa biroo keessatti uummata nagaa turbajjeessuuf kaan ammoo saamaa jiraachuun beekama.
Jaaliiraan gameessa bal'inni isaa akka taalutti isiniif dhiyeessi. Dhiiga uummata nagaa dhangalaasuu fi qabeenya hawaasaa saamuun umurii aangoo isaa dheereffachuuf kan dhama'u murni nama nyaataan biltsiginnaa sababoota sobaa garaa itti maxxansuun namoota meeshaa maleeyyii ajjeesuu, hidhuu, saamuu fi dararuu kan durii caalaatti jabeessee itti fufeera. Haaluma kanaan waraanni goolessituun sirnichaa lixa Harargee aanaa Habroo Araddaa ifaa jiruu keessatti namoota nagaa baay'inni isaanii 7 ta'an kanneen ammaaf maqaan isaanii adda hin baane badii tokko malee akka bineensaatti rasaasatti roobsuun ajjeesanii dhoksuu namoonni itti dhiyeenyaan beekan himanii jiru. Haaluma wal fakkaatuun kaabinoonni PP araddaalee kanneen akka Caffee, Ifaa Jiruu, Gaaddisaa, magaalaa Balballee fi kanneen biroo hedduu keessatti uummata irraa dirqamaan qarshii 500 saamaa jiraachuu fi hawaasa nagaa dirqamsiisuun waardiyyaa halkanii fi guyyaa baasaa jiraachuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaaf ifoomsanii jiru. Garuu deeskeen biyya laraa arganii yoo dabar pireezidaantiin Masir Libaanoosiif deeggarsa guutuu qabaachuu beeksisan. Jaalimoona Fayyisaa bal'inni isaa akka taanutti isiniif dhiyeessa. Pireezidaantiin Masirii Abdel Fattah Alsiis deeggarsa Kaaroon Beeruutiif gootuu ministeera muummee Liibaanos Najiib Miikaatiif kan beeksisan yoo ta'u, bilbilaan gargaarsa hatattamaan akka bobba'u qajeelfamni kennameera jedha pireezidaantiin Masiree. Alsiisin Masiriin Liibaanos guutummaatti akka deeggartu mirkaneessuu fi haalawwan murteessoo ta'an kanatti cinaa ishee dhaabbachuu ishee ibseera. Akkasumas yaaliiwwan nageenya tasgabbii abbaa biyyummaa yookiin qulqullina naannoo ishee balaadhaaf saaxilu diduu kaasaa tattamaa hunda galeessaa fi dhaabbata ta'e raawwachuun barbaachisaa ta'uu cimsee ibseera. Pireezidaantiin Masirii uummata ishee waliin gamtaa ta'uudhaan gargaarsi yaalaa fi gargaarsa tattamaa saffisaan Liibaanositti akka ergamu qajeelfama kan kenne yoo ta'u, Masiriin sadarkaa hundatti Liibaanosiif deeggarsa itti fufuu ishee mirkaneessaniiru. Hawaasni addunyaa gochaa weerara naannoo Faalastiinotaa fi Liibaanos irratti raawwatamu dhaabuuf itti gaafatamummaa isaa fudhachuu dhabuun isaa naannicha gara haala balaa ammaataatti siqsuu akka danda'u sodaachuu isaa ibsuun kunis tasgabbii nagaa naannoo fi idil addunyaa balaadhaaf kan saaxilu jechuun hubachiisaniiru. Muummichi ministeera Liibaanos ejjennoo Masiriin biyya isaanii fi mootummaa Liibaanos deeggaruuf kutannoo qabduuf dinqisiifannaa qaban ibsaniiru. Hawaasni addunyaa aleellaan Liibaanos irratti raawwatame waldhabdee Gaazaa gara waraana naannootti jijjiiruuf daandii guddaa waan uumuuf waraanni kun akka dhaabbatu akeekkachiiseera jechuun Reuters gabaaseera.